Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tuubtaatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis akkasumas akkuma viidiyoo kana irratti ilaaltanii viidiyoo kana isiniif hojjedhee lakkiseen jira. Viidiyoo kana irratti akkaataa ishiin harka ishiitiin daa'ima qabdee fuula ishii of dhufsitee tooyi suuraa kaateen firgite isinitti himeen ture. Yoo laalaa jiraattan nama abashaa akka taates laalaa jirtu. Mucayyoon tun immoo kunoo kan na biratti suuraa kaatee jirtu tana walumaa wajjin suuraa kaanee jirru tana jechuudha. Yeroo wajjin jirru haala kanaan suuraa waliin kaane jechuudha osoo hin ta'iniin duraanii. Bakka kanatti dammoo waan ishiin na goote dhugaa waan ajaa'ibaa irratti hojjette jechuudha. Waan ajaa'ibaa waan hiriyaa namaatirraa hin eeggamne narratti hojjette jechuudha. Maal sirratti hojjette yoo naan jettanillee dhugaa waan ajaa'ibaa waan gurra namaatitti dhageetti gurra namatti hin tolle narratti hojjette jechuudha. Dhugaa ana baay'ee natti dhaga'amee jira. Qaroomee sagalee ishee walumaan dhaggeeffanname waan isheen naan jette jechuudha. Dhaggeeffadhaa isinillee aratuni nama akkamitti cakkaanii akkamitti jechuu dandeechu jechuudha. ሰላም መስትዬ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ አይደለ? እኔ ያለው አንቺ ለምንድን ነው ግን የምትፈናጠጪ አንቺ ልጅ? በቃ እኔ እኮ ነግሬሻለሁ። አንዳንድ ጊዜ ፎቶውን አንስቼ ልክልሻለሁ የሕፃንሽ ፎቶ ብዬሻለሁ። ለምንድን ነው የምትፈናጠጪ እንዲህ? ለምንድን ነው እንዲህ የምትሆኚ? ምንድን ነው እሱ እንዲህ የሚያደርግሽ? ስለዛ ልጅሽ ከሆነ በስነ ስርዓት እያደገልሽ ነው። ለምንድን ነው እንዲህ የምትሆኚ? ስለዛ ወሬሽን አቁሚና ቁጭ በዛ በያለሽበት ቦታ እኔ አንዳንድ ቀን የሱን የሕፃኑ ፎቶ እያነሳው ልክልሻለሁ። ስለዛ እኔ ቤቱን ተመችቶኛል፣ ሕፃኑንም አሳድገዋለሁ። ወሬሽን አቁሚና ስራሽን ቁጭ ብለሽ ስሪ። ደግሞ ከሱ ጋራም እንዳትነጋገሪ፣ ስልክ ደውልሽ የምታወሪያትንም አቁሚያት። እኔ አልሰማሽም። ማይሆን ነገር እያወራሽ ነው። ስለዛ አፍሽ ዘግተሽ ቁጭ ብለሽ ስራሽ ስሪ። የምትሰሚ ከሆነ ይሄንን ሕፃን ራሱ እንዳታጪ እኔን እየነገርኩሽ ነው። እኔ እየነገርኩሽ ነው። የሚሆንሽ ከሆነ ቁሚ፣ ማይሆንሽ ከሆነ ደግሞ ይሄንንም እንዳልኩሽ ሕፃኑን ድምጡንም አላሰማሽም። የት እንዳለ ራሱ አላሳውቅሽም ከፈለሽ ማለት ነው። ስለዛ እንደውም እሱን አንቺ ላይ መክራለሁ። እንደውም ወደ አገርሽ እንደምትመለሺ ወደ እስር ቤት እንደምትገቢ አስደርግሻለሁ። ስለዛ አርፈሽ የምትቀመጪ ከሆነ ተቀመጪ። መጥፎ ነገር ተናገረች በእኛ ቋንቋ ብዬ እስር ቤት እንደሚያስገቡሽ አረግሻለሁ። እሺ እኔ ነግሬሻለሁ። የምትሰሚ ከሆነ መስቱ ያረ ይገርማል። ነማ አጃይበ ዱጋ ዋቀዩ ባይሴና አጃይበ ገሩ አና ከነ ነጉረት ጎተ ኩኑ ጎደኛ ካንኮ አካና ነጎተ ጉያ አዲ አጀስቴን አዋልተ ጀቹዳ ዱጋ ጉያ አዲ አጀስቴን አዋልተ godanyaan koo kana nagote akkana nagote kuno dhaggeeffadha. Godanyaan teeta miidhashini jechuun keessaan nafu kanuma kun asitti na biratti argitan tana ishuma tana kunu ishuma na biratti argitan tana jechuudha. Waa baay'ee waliin dabarsine seenaa hedduu seenaa ana hin jenne waliin dabarsine waliinillee beelofnee jirra, waliinillee dheebonnee jirra, waliinillee rakkannee jirra. Ishiin garuu seenaa akkana narratti dabarsite. Maalan akka ishii godhe bichaa hin beeku. Maalan akka ishii miidhe, maalan akka ishii baddale hin beeku. Akkanatti natti dhaadachaa jirti bilbilaan. Haala kanaan narratti dhaadachaa jirti. Kan miidhame ana, kan itti fokkoramus ana, kan boo'us ana, kan gaddus ana, kan cannaqamus ana.
Nat በጣም ገረመኝ ባየና አጃኢብ ዱጋ waaqayyo አጃኢብ አና እንጀነና አጃኢብ iriyaan iddoo guddaatti ishii eegu keessa dabarree gaafa biyya galle oli akka fedha keenyatti jiraan kaayyoo meeqa waliin karoorfan keessa dabarree suuqii bannee waliin jiran waliin suuqii bannee biyya keenya keessatti waliin hojjanna waliin jechaa turre jechuudha karoorri kiyyaaf kan ishee yeroo mooshiin kanan wajjin biyya galee suuqii banuu dhiisii biyya ambaa keessattuu maallaqa irratti caalchifatte kana nagootee hiriyyaan kan koo tarma kunoo kanoona biratti argaartan maal akkan ishii godhe maalan akkan ishii baddale ani hin beeku baay'ee na ajaa'ibe baay'ise gaddis na godha boys na godha aaris na godha garuu malaa gaddisiin beeku gaddus boys aarus hin beeku garanitti aarus wallaalee jira raafadhina irraafachiistee jirti kana narratti hojjechaa jirti gooddanyaan waliin guyyaa meeqa waliin turre yoo biyyattii keessa jirru kanatti akka abiddaatti dhokkaan gubbaarraa gadi dhokka'ee gubatee akkas ta'u isaan aniif ishiin walitti maramnee waaqayyotti bu'aa turre aniif ishii waaqayyo walii kadhachaa turre waaqayyo maan hin godhin jennee garuu har'a yoo teechi taa'e yoo taa'uu baatte mana hidhaatitti as galchisiisanaan jette mee isinoo maal jettu mee hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutuuf taatan osoo sanirra wanta akkanaa ga'e osoo waan akkanaa taatanii dubbiittu nama ajaa'iba dhugaa ani dubbiittu baay'ee na ajaa'ibe baay'ee na gaddisiises na ajaa'ibsiises natti dhaga'ames waan an dubbadhu iyyuu wallaalchiste jechuudha namicha sooromuu barbaaddi ta'ee daa'imas akka waan ofishiitti deessee fakkeechuu barbaaddi ta'ee ani kiraana gabbe har'as na dhossitu boru zooree daa'imti kun galuun isaa hin hafu haadha isaa iyyaafachuun isaa har'aaf garuu waan namiitu ishiitti fakkaate mee isin osoo rakkinni akkanaa isinirra geemii bakka koo kana bu'aa laalaa maal gootu mee isin seeraan gaafattu moo hin dhiistu moo maal gootu mee ani garuu beekan baay'ee na ajaa'ibe dhugaa mataan na dhukkubaa jira jechuudha haasa'umaayyuu waa ishee haasa'uun iyyuu natti dhaga'ame jechuudha ara baay'ee natti dhaga'ame jecha ishiidhaaf hin qabu jechuudha waaqayyo ishiidhaa tolu jechuu malee waan biraa maalan jedharee badooma dubbachuudhaaf homaa waniin dubbadhu hin jiru baay'ee na ajaa'ibe dhuga baay'ee na garrame kana na goote kun hiriyyaan too'e gizu qanuma qaniinanu waan gaarii ishiirraan dhagahu bilbila wayii seentiin irratti dawwaltii irraa baati seentiin irratti dawwaltii sagaliin irratti dardartee raawwattee irraa baati akka nani aaruu barbaadde natti fakkaate baay'ee na ajaa'ibe jechuudha kana na gochaatoo jirti hiriyyaan tantoo kanatti kun sababa ishiitiif jedhee mataan na dhukkubaa jira dhugaa mataan na adoodaa jira sababa saniifiyyuu waaqayyo hunda keenya wajjiniinuu haa ta'u galmaata keenya ba'iisa keenya waaqayyo nu haa eegu nama waan gaarii hojjennu waaqayyo nu haa taasisu hin jira akkasumas akka viidiyoo biraatiin walitti deebinutti
turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Nagaan naa turaa'e, turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naa tura.